Ayye singa Okay. ati bineensa moo nama? Ani bineensa. Eh? Bineensa. Bineensa alaati moo kan manaati? Bineensa mana. Bineensa manaa keessa sareedha moo adurreedha moo hedduu gaa wanni bineensa manaa keessa jiraatu. Tukaana moo tafkiidha moo injiraani moo Nama. bineensa nama jedhamu nama ta'u ragaa fiti. Mana. Yetinyaa. Yetinyaa jedhama. Akkam gootaree waanuma jechuun akka namni deemutti hojii deemuu beekan abbumaas akka bira jiran obsa. Bineensi yoo dhufe sana bineensa tukaanas tafkiis jaldeessaas akkasumatti bineensa manaa ta'u bineensa manaatiin naan jedhama. Miila meeqa qabu? Bineensa mana. Bineensa manaa keessaa kan maal jedhamu maqaan Asiga isaa? warii ishee na qirtaa ishee. Hello. Okay, ishee. Wayye. Bineensa manaa keessaa Isa kam? manya. Nanaga. Bineensa saalli isaa dhiiraati moo dubartii? Nama. Nama dhiira. Dhiira ta'u ragaa fidi. Dhiira ta'uu ragaa fidi. Mm. Nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u? Nagaa qabda. Ifi bas na fidde ka. Nagaan qaba. Ayyee. Viidiyoo baay'ee akkasii agarsiisuu barbaadde. Agarsiisi maal ree? Viidiyoo si guddisa kunoo feetas bee argisiisi. Kunoo maal nagalche siin guddisa kunooni. Dhiiroma ta'u yaa namni silaalu. As bahi. Bineensa mana? Okay. Ayyee bahi ka Baay'ee agarsiisi. Baay'ee agarsiisi. Hin garsiiftaa? Hin sodaatte? Nagaan isiniif haa ta'u. Akkas. Eenyuuf ta'a ana jechuun eenyu banta nagaan nama tokko bar nama hedduu miti. Nama hedduun si fakkaate? Deeggartoota kee dabalate. Ati fi gartee deeggartoota keetis jedhi ka. Hayyee waan jedhu amma amantii ni qabdaati. Bineensa manaati jette. Amantii ni qabdaa. Amantii jechuun maal jechuudha? Okay. Wanta Yesuus ni beeyta? Andee gaaffii meeqa na gaafatta? Amantii jechuun maal jechuudha? Ati gaaffii gaafachuu dhufte moo deebisuu dhufte? Yookaan na gaafadhu? Yookaan ani dura maqaa kee baree bineensa manaati moo bineensa alaati? Jalqabaa. Dhiira moo dubartii ta'uu si baree? Abbummaaz jalqabaa. Maa kana taata bokka ijoollee maataan ani qoosattiin jira atilleen qoosuma jirta bakka na fakkaata. So normal so waa taanu amma gaa. Odii galle? Okay. Maal na gaafatte anyways? Okay, waan si gaafadhu phaynxeedha moo ati amantii kan kee keessa nama Oromoo ta'uu siin beekaa dhiira ta'uu siin beekaa bineensa manaati. Yaani amantii ka qabdullee biyya lafaa nama jirutu kiristaana phaynxee ortodoksii waaqeffataa isa amantii qabnee si jira. Kanneen keessa amantiin qabda? Waaqeffataadha. Oo kana waaqeffataadha. Waaqeffataa jechuun maal jechuu? Afaan Oromoodha nama waaqeffatu jecha. Maal waaqeffata? Waaqa waaqeffata. Waaqa kam? Isa waaqaaf lafa uume. Isa waaqaaf lafa uume kami? Isa waaqaaf lafa uume. Kam inni san? Waaqa isa waaqaaf lafa uume. Bar waaqa jechuun eenyu hojii amma taa'ee doktora yoo jedhan doktorri waan ni qaba. Doktora jechuun hojii ogummaa wantaati malee maqaan isaa ta'u eenyu? Waaqayyoon sana eessa jiraata? Waaqayyo. Eessa jira? Lafa hundumaa jiran. Eessa ragaa eessa argatte? Eenyu akkamittiin amana? Dubbuma keetiin amana eessatti ragaan ati qabdu? Lafa hundumaa jira. Ragaan qabatam do you have a proof evidence? Eka amma gartee akkanuma taate ani doktora yoo naan jette ani jechuun doktorummaa keessi amaliyya sarjarii godhuu mana barumsaatti waa barbaada. Walii gallee Oromoodha yoo naan jette afaan Oromoo haasa'uu eenyummaa Oromoo sirraa mul'achuu wantoota adda addaatiin namni gartee wal madaala. So kanaaf lafa hunda jiraachuu waaqayyoon akkamitti beektati? Yaa amala waaqayyummaa waaqayyoo qabu keessaa inni tokko lafa hundumaatti argamu. Amala waaqayyummaa waan kiristaanaa tokko kana jedha. Eenyutu ati
kiristaana turte moo pheenxe turte moo waaqeffatuma irratti guddatte dhalatte? Maal jechuudha garaagarummaa. Okay waan jettu. Okay takka Yesuusii fi Muhammad waan jedhamu takka dhageessee amma akka ati waaqeffataan ta'een amma si baasuu deema dana eegiga. Waan jedhu takka Yesuus nama jedhamu fi Muhammad nama jedhamu takka dhageessee beektaa biyya lafaa kanarratti. Dhageera. Goobas Muhammad eenyutu amana? Muhammadin Abbuu Muwaasitti amana. Goobas Yesuus eenyutti amana? Yesuusin immoo warra duukaa buutota isaatitti amana. Goobas akkana jedhime Yesuus nama jedhime. Yesuus gooftaadha. Akkas gartee pheenxe nala argitanii jirana. Amen. Akkana goona isiniin jedhe moo isiniin jenne ani pheenxe akkanatti keessaa fuudha. Akkanatti baasna galanni rabbiif haa ta'u. Secondly laboratoryidha. You come to me as a laboratorian man. Dhiiga isinirraa fuudheetiin dhiigni kee gosa akkamii dhukkuba ati qabduu fi busee ulfina qaama hunda si himuu danda'a. Kanaaf ati pheenxe malee waaqeffataan waliin nun buusin sin laallatu gaafate goofta maal jedhese eenyummaa waaqayyo gaafa naa jette gaafa sun haa galte woordi afaan kee bahuun hin beekani pheenxe dubbi jedheetiin beeka osoo na bira jiraattanii. Kanaaf akkasi akkami kijibdati. Kijiba akkami dhiira taate akkami kijibda. Akkas ati dhageeffadhu ati akkamitti ummata akkamitti amantii kee na biratti gantee kijibda ani waaqeffataadha akkami jetta ani kiristaanaa miti jedha. Argitanii jirana mee qoy waan namatti fadhi ni jirta qoy dhaabbadhu fadhi dubartoota irraa gas rabbaasa fadhi hin kijibin kan jedhu caafamee jira fadhi yoon jiraanne gabbu'i. Gurbaa kana dhageessanii waan jedhe. Nambara adda jira. Dhageessee waan inni jechaa ture. Dhageessee moo dhageenye yoon dhageenye sin gabbuusa nama dhaguun gaafata. Gurbaan kun ani waaqeffata jedhee na hojii haasa'u ture moo ani pheenxe jedhee na hojii haasa'u ture. Waaqeffata. Goobas amma deemee waaqeffataan Yesuus gooftaadha jechuun danda'u. Amma deemee Yesuus gooftaadha amma deemee waaqeffataani Yesuusitti gooftaadha jettee amanti. Danda'amoo hin danda'u. Inkoo hin danda'amu waaqeffataani kan Oromooti jedhu. Akkasi waaqayyoo garaa wanni tun islaamni gartee Muhammaditti amana kiristaanni atti amana waaqeffataan waaqa gartee tokkicha gartee warra gartee wannaa sanitti amantii jechuudha waaqeffataan. Kun silaachu ati hin kijibdaan namni si hojii haasa'uu danda'u hin jiru. Hayyee ammarra deebiinsi gaafadha. Ati amantiin kan kee waaqeffata moo pheenxe moo kiristaana moo islaama? Cimdi. Bineensa manaa? Gaafa bineensa manaatu naa. Cimdi. Abdi Musa, assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ammota kana kanatti bilaasha sirran teenyu bar jarana specialist bar nuti asira specialist bar. Doktoroota jedhanii warri as gubbaa. Wallahi lazim lafarrattis qilleensarrattis aaboon specialammaa nu kannamtee jirti. Yoo nama kana addaan baasne eenyu addaa baafna dhukkubsata amantii qabu fi amantii hin qabne eenyu waaqeffata eenyu islaama eenyutu kiristaana eenyu amantii hin qabne yoo adda baasuu hin dandeenye maa asirraa goona deemnee cal jennee rafnu lagaa'utii goone maali hojii kana wallahi lazim waan beekumsa qabuuniin hanqaan ogummaa qabuun itti baradhee fi tan itti dhagaheen tan arguuniin asirra ta'a malee yoo waa hin beekne